Shaama kan argitanii eenyutu si miidhee jennaan kirbiitti natti qabsiise caalaa kirriin ani hammadhetu na miidhee jedhee deebiseedhaan. Maal jechuu barbaade tananii shaamaan kun fi kirriin kun wal keessa jira. Kuni garuu qabsiistudha. Kirbiittidha jechuudha. Maal jechuu barbaade tananii namni ati kiyyaa namni kun nammiidhu gwaaddanyaa kiyyaa jaalallee kiyyaa jettee namni ati amante namni ati kiyyattee jaalattee ammatte bufa ta'ee sitti marama. Ati nama seetee itti maramtaa inni garuu bufa ta'ee sitti marama. Amma kun deemee kirrii kanatu keessaa dhuma jechuudha. Walumaan dhuma jechuudha. Ilmi namaatis akkuma shaamaa kanaa nama sirraa fagoo caalaa nama sitti dhiyootu si miidha. Nama gwaaddanyaa kiyya jettee yaaddu, namaati amantu, namaati jaalattu, namaati ofitti martutu bufa ta'ee sitti maramee namaati amantutu si kaada. Maaliif jireenya kee keessaati ooltu, maal akka irra oolti, maal irra akka bulte oolmaa kee hunda waan si wajjiniin takataattaluuf waan hiriyaa kee ta'eefati waan hunda wajjiniin dabarsitaa, waan hunda itti himtaa, waan karoorsite karoora kee gara funduraa, karoora kee amma keessa jirtu jireenya kee waan takataattaluuf, jireenya kee waan beekuuf jecha nama sirraa fagoo caalaa nama sitti dhiyootu, nama mistira kee beeku, nama kaayyoo fi karoora kee beeku, nama keessa kee beekutu si miidha jechuudha. Akkuma shaamaa kanaa. Kanaaf ilma namaatirraa isa sirraa fagoo caalaa isa sitti dhiyoorraa baay'isi of eegi. Waan namatti himtu adda baasii beeki. Hiriyaa keetis maan ta'in. Ilmi namaa zabana kana bineensa caalaa ta'ee jira.